Qusannaan namni dhuunfaadhaan gaggeessu jira. Lammaffaan qusannaan mootummaan karaa galii funaanuutiin gaggeessu jira. Qusannaan namni dhuunfaan gaggeessu investimantiitti ce'uu qaba. Qusannaan mootummaan karaa galiitiin walitti qabu misooma dinagdeef hawaasummaatti ce'uutu irra jiraata. Dhaloonni dhufu dhaloota daldala beeku, biizinasii beeku, qaawwa gabaa jiru kan hiiku, kan kalaqu akka ta'uuf kutaa tokkoffaa irraa kaasnee sirna barnootaa keenya keessa galchinee jira entrepreneurship yookaan dhaweessummaa. So gabaa keessatti rakkoon jiru qaawwi jiru carraadha malee rakkoo ta'uu irra hin jiraatu. Amma garuu nuuf rakkoodha. Carraawwan jiru fudhanneetti fayyadamuu irratti rakkan. Maaliif maayindi seetiin keenya akkaataan sammuun keenya dubbichatti ilaalu rakkoo qaba. Kana jijjiiruudhaaf daa'imman irratti hojjechaa jirra. Lammataa immoo leenjiiwwan babal'aa gaggeessaa jirra sadarkaa hundatti. So hawaasa interpreneurial ta'e kan kalaqu ariitiidhaan hawaasa deemu uumuun nurra jiraata. Haga ogummaa guddifne biyyi guddachuu kan danda'u, naannoon keenya guddachuu kan danda'u, dinagdeen keenya guddachuu kan danda'u, oomishaaf oomishtummaan keenya guddachuu kan danda'u. Ogummaan iddoo hundatti fooyya'uu qaba. Mana hojii mootummaa keessatti ogummaan fooyya'uutu irra jiraata. Qonni keenya akkaataa amma deemu kanatti deema taanaan irguu ga'uu hin danda'u. Qonnaan bulaan keenya ogummaa isaa ammayyeessuu qaba, fooyyessuu qaba. Haga ogummaan qonnaan bulaa fooyya'e oomishti qonnaa kan fooyya'u. Qulqullinaanis ariitiidhaanis oomishuu kan dandeenyu. Ogummaa amma qabaanne industiriin babal'achuu kan danda'u. Ogummaa tajaajilaa amma qabaanne seektara tajaajilaa turizimii babal'achuu kan danda'u, hoteelii babal'achuu kan danda'u. Ogummaa daldala irratti barbaachisu haga qabaanne daldalli babal'achuu kan danda'u. Otuu qabeenya kana hunda qabnu qabeenyichi dilbiin kun kara qabeenya ittiin jiraanutti jijjiiramu kan dadhabeef dhaweessummaa irratti rakkoo guddaa akka hawaasatti qabnurraa kan maddeedha. Kan afaan wal qabatee kan laallamuu qabu ogummaadha. Ogummaan kolleejjiin leenjii fi ogummaa qabnu naannoo keenya keessa jiru irratti ummanni keenya bal'aan kallattii hundaan ogummaa irratti jabaannee hojjechuu qabna. Namni ogummaa 3-4 hin qabne jireenya boruuf iftaan dhufu injifachuu hin danda'u. Tokkoon keenya ogummaa 3-4 qabaachuu danda'u nurra jiraata. So haga ogummaa fooyyessine oomishaaf oomishtummaa keenya fooyyessine. Dhimmoonni lamaan kun baay'ee murteessoodha. Addunyaa nutti dhufaa jiru faana dorgomuudhaaf.